fakkeenyaaf jalqabumaa du'ee hobbaafatee nabiyyummaa fi waa hundaa'u lamada deebi'ee walitti gartee jiraatee itti du'u jiru jechuudha moo yaadni ka'e? Haasawummaan isaaniitu wal dhaba. Eega nabiyyiin tahin eenyu ta'ee dhufa? Mormuun amala sitti taatee waa mormuudhaaf yookaan ammoo follower heddummeeffachuuf yookaan yuutuubar irratti biyyoon heddummeeffachuudhaaf immoo moo dhugumaan woomatti amantuutu mormiin san. Hamzaan hadiisan fudhatu firraa eegaa akkaan waan an hadiisan fudhannee uummata kana gartee balleessuuf dhufee itti fakkaate lakkii. Kana qofa moo ragaan kee kabiraa hadiisaa quraana irraa unis deeggaruu ni jirti ta'ettuun barbaade. Moo inni akka gadi hin deebine dhibbaa dhibbatti ni namanaan. Amma guyyaa keessaa kaanee hadiisan diduu maaltu fidee? Nalleen ajaa'ibini. Nalleen ajaa'ibini. Ani Khaalif toora waan jedhamu takka fidan. Khilaaf ni beekamta. Jijjiiranii kana godhan Adam keenya. Nama tokko hidhaa baaseeti tokko gadhiisee tokko ajjeesee jedhan. No. Numruud otomaatikaalii nama yeroo dheeraadhaaf osoo hin ta'in haqa uummataaf mul'isuu irratti deemuu irratti yeroo hunda qophiidha. Abbaa fedhee fi nama fedheefuu qophiidha. Tanaasumaan waan beekan jechuu fedheeti. Hawwamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana like share subscribe godhaadhaa wal biraan gaa isin jenna. Akkuma beekamu barkoo miidiyaan sagantaa yeroo adda addaatti isin dhiyeessaa har'aan tanas sagantaa gaafii nama hunda keessatti yeroo hedduu gaafii uumaa ooltu nama gartee yeroo hunda waan silaa namni dubbachuu sodaatu waan gaafachuu sodaatu waan namarra wal qabe hedduu takka hanga gartee namni harkaan wal ga'utti gaafii nama waliin fixxuu keessummaa qabannee isin dhiyeessine keessummaan akkuma isin beektan keessummaan keenya Hamzaa Sheikh Jaabirii. Ustaz Hamzaa Sheikh Jaabir gama miidiyaa hawaasaatiin namoonni hedduun ni beektanii yuutuubar irratti tiiktook irratti. Bakka kanatti Adam keenya. Hamzaa Sheikh Jaabir yoo jette gahuma maaliif jennaan jechi ustaaz jedhamu kuni yeroo hedduu jecha haqaan malee fudhatu maaliif hin jeebeeta uummanni haa baruu jechuu fedhetti ustaaz jechuun afaan arabaati afaan ingiliffaatti profeesar jechuudha. Dubbii profeesarummaa tana namni hundi kan katamatee deema akkanumatti firraa profeesar jechuudha. Wanta wallahi. Tun ammoo hedduu jechuun namni keenya ni beeka kabajaadhaaf sheeka ja'a. Amma fakkeenyaaf yoo sheeka kan jette ani ganaa gurbaa taphatu. Sii galee gurbaa xiyyaaraan irraa utaalu jechuun yoo sheeka kanaan jechuu deemtu taate ani sheekaa miti. Yoo ustaaza kanaan jechuu deemtu taate inshaallah fuulduratti niin ta'a profeesara. Yaada kiyya. Rakkoon qabu. Akkasitti irra nama ijoollee anuyi Hamzaa jeeti. Akan freddi kan gartee gaafiinis yoo corti. Ustaaza guddina guutatee jiru. Abshir. Bayyana ta'e maqaa keetiin si yaama. Gaafiileen irraan tana si gaafachuu deemnu gaafii uummata keessaati. Gaafii gartee ulamaa illee yeroo hedduu deebisaa rakkaniitu. Uummata keessatti gaafii sheekotii biraa namoota adda addaa biraa maqaa biraa si kannisiifte. Gaafiilee hedduu siif qabnaa. Arraaf ammoo hanga tokko irraa si gaafannee yoo yeroo nuuf fudhuu baatte ammoo tabiraatti dabarra. Arraaf gaafii dhiyeenya kanatti waan ajandaa gootanii jira siifi maama Bayaanfaan waa'ee dhufaatii nabii isaa irratti nabii isaan deebi'eetii dhufaa jaa hadiisaa quraanaa keessatti ragaan gartee agarsiisa. Waan kanarratti akkamitti dura dhaabbachuu dandeessee waanuma gartee waa mormuun amala sitti taatee waa mormuudhaaf yookaan ammoo follower heddummeeffachuuf yookaan yuutuubar irratti biyyoon heddummeeffachuudhaaf immoo moo dhugumaan woomatti amantuutu mormiin san eessa argattee ta'ettu waan kanarratti mee maal jetta? Gaafii bareeddu gaafatte. Gaafii gaarii gaafatte. Ani lakki waan mormuun amala natti taateef miti. Follower illee barbaaduufis miti. Follower hangama hedduuniin fidachuu danda'a. Osoo follower taate taayilantiilee adda addaa hedduun qaba. Aniin kun akka afaan Amaaraatti hullagab waan jaaniin takkaan qaba. Bakka yuutuu seenuu hin danda'a. Si duraan ta'a istiidiyoo deemtummaan.
istiidiyoo deemtu hoggaan siin jedhu waan silaa istiidiyoo warra gartee TV taa'ee godhus qubuma shanan kana keessanaa jirti. Waan istiidiyoo warra muuziqaa taa'ee godhus qubuma shanan kana keessanaa jirti. Hundisiitu gama hedduuniin foloora fidachuu danda'a jechuudha. Garuu immoo waan tanaan foloora barbaaduun xiqqisha ona biratti xiqqeenya na fakkaatti. Gaafii waan kana uummata biraa akkasii kaati wanni si gaafadheef naaf galaafamman itti yaadu irratti jettee ati rakkoon qabu. Inumaatu jidduu takka maal jedhan beektaa maqmaaqsa tokko fudhatanii Khaaliif Tu'raf waan jedhamu takka fidan. Khilaafi ni beekamta. Ammoo san duraan beekamaadhaa beeka. Amata kanaan yoo rabbi jedhe kudha wahii dura kaasee takiyyaanii raadiyoon itti gadhaawatanii dhageeffachuu turan. Ilaa hanga lafaa jimmaa gadii tan Oromoon Harargee qubatu takka keessa jechuuf adeeti. Duba kana keessatti foloora barbaaduufi miti haqa barbaaduufi malee. Foloora illee barbaaduufi miti haqa barbaaduufiin wantoowwan akkanaa kana kaasa yeroo hedduu. Maaliif jennaan amantiin teenya amantii gaafachutti nama ajaju. Barutti nama ajaju. Wanta kan bakka tanatti si kaasuuf adaan gaafaman gartee silaa ijoolleetu wayin gaafachuu hoddommeessuu ture. Waa gaafachuu kiyya kana keessatti namootan adda addaa maa gaafilee kanaa gaafatta. Bar gaafii hedduu gaafachuun uummata isin duraa haalaa itti naan jaa. Waan san sammuuti irraa gadi mutuuta. Fakkeenya siifaa kaasu Nabi Allah Ibrahim alayhi salaam gaafii ajaa'ibaan rabbii isaa gaafate. Seenaa tanarra guddaan nama hin beekani gaafa gartee mootichi Numruud ani ajjeeseetiin kaasaa jeen. Ajjeestee kaasuu keenya agarsiise jennaan seenaa jijjiiranii kana godhan Adam keenya. Nama tokko hidhaa baaseeti tokko gadhiisee tokko ajjeesee jaa. No. Numruud otomaatikaalii nama yeroo dheeraadhaaf du'aa hoggaan siin jedhu nama gartee maybe akka waan gartee nama kana freeze godhanii kaayaniiti. Nama kana fidee nama duratti kaase. Nabi Ibrahim gizee kana dubbiin ajaa'ibatti taatee mataa isa nyaatte. Qalbii keessatti illee gabbuute. Maal jee rabbiin? Rabbi arinii kayfa tuhiil mawta. Yaa Rabbi nagarsiise akkaataa du'aatti kaaftuu jeen. Akkasitti waan qalbii keessa nama dhufe gaafachuu irratti wanni nama dhorkaan jirtu jechuuf hin tana fidee beeka. Malee proogiraama kana keessa akkan jiranii beeka. Tanaaf gaafiin dura gaafan gartee ani ijoolleedhaan keessa dhufte akkamitti rabbiin garaa haadhaa keessatti daa'ima jahannam kataba jechuurraa hin eegale. Hadiisa tokkicha kana amata 5 oliin ulamaa'ii 100 ol gaafadhe. Rabbii tokkicha narra gaadha. Aalimtichirraa booda rabbii jannataan haa qananiisu sheekha tokko Noorwee tanatti bara 2017 walagarree akka lakkoofsa Awurooppaatti gaafii san gaafadhee waan xiqqashoo fakkaatu naa deebise. Gaafii san fiifiin irra geechuu fadheetti amata 5 itti fixee achi booda adda baafadhe. Achirraa gartee waan gaafachuu eegalte lubbuunti. Gaafiilee gaafadhu hundarratti akkaan gartee deebisaa barbaadaa deemu. Wanni inni namaan kaasu kunis waan ana keessatti gartee gaafii uume ani kaasee irra gaheen uummataa fida. Waa'ee Nabi Allah Iisatti hoggaas deebinu. Dura Nabi Allah Iisaan sanit deebuu dura akka daawwattoota keenyaaf ifa taatutti jechuudha. Maaliif yoon akkana bira kutee nama gartee waan san fudhatee yaada keessan deeggaree waan hin ta'u jecha waa'ee Nabi Ibrahim hoggaa dubbattu waa'ee isin irratti akkaataan itti dhageenyee fi akkaataan ammatti ittiin adda adda. Maaliif osoo gartee gaafii tabiraatu deebisuu deemtutti maas gaafii biraa waan kaafteefin seenaa san jallisanii himaniitti. Ulamaa'iin akkaataa amma dura barachaatti gartee namni hadiisaa fi quraana baraa dhufee jira. Akki ati itti baratta kun akkamitti waan san akka amma itti himta kana ta'u akkamitti hubattee ni cabsa ito gongoranii bakka san gartee meeysanii nutti himan akkamitti jechuu dandeesse. Gaafii bareeddu gaafatte. Gaafii tana baga gaafatte illee dhaloonni illee waan akkanaa hedduu jaalatanii. Laal mootummaan gaafa Numruud akkuma seenattu uummanni Baabiloon uummata gartee civilized seenaa keessattis namuutu beeka. Uummata gartee muuxannaa keessatti tokkoffaadha ture. Uummanni kun waa'ee gartee waan adda addaa beekan.
fiiziksiilee adda addaa kan nuti irra hin beekne even seenaalee biraa keessatti akka gartee uummata aalama biraatii wajjin kominikeetii qabaniiti nu barsiisa. Uummanni kun uummata hedduu gartee civilized ta'ee seenaa isaanii seenaa Baabiloon jettee yoo keessa deemte waan ajaa'ibaa argatte jechuudha. Waan gartee mataa nama nyaatu argatta. Duuba wantoowwan beekan kana keessaa ani rabbi jee yaammatee ture Numruud. Achumaanuu Numruud jechuun kuushteenya quba qabaatanii uummanni mataa jajjabaatu kun uummatuma keenya kana keessaa dhufa. Akkasitti uummanni kun seenaa keessatti waan muuxannaa cimaa qabaniif waan gartee waan hedduu beekumsi gurguddaan isaan bira jiruuf firiiz nama godhuulleen achirraa dhufte jechuun ni jirti beeku. Firiiz nama godhanii yeroo dheeraaf nama tursiisu. Namichi sawwannummaan inni rabbummaatti yaammachuu danda'u wantoowwan akkanaati. Mootummaan hundi isa harkatti galtee jechuudha. Seenaalee Baabiloon keessa yoo deeman harkachuu danda'an. Warri gadi inumaatu Anunnakii yookaan Anaannakii wajjin communicate qabu warra jirutu jira. Itti nama nama bineensa uumaa gartee Anaannakii jedhamtuutu jira jedhanii namni ittiin amanu irra guddaa'ee uumaa hedduu rabbiin uummatee qaba. Uumaalee gartee nama dinqisiiftu beekumsa nurra qabdu gurguddoo hedduutu jira. Ammoo zamanaa fi yeroo teenya tana keessatti kan gartee kabajame walaqad karramnaa banii aadama jee banii aadam kanaa jechuudha. Yeroon teenya itti achi keessaa gartee akkasitti beeki dubbiin du'aa nama hidhaa baasanii tokko gadhiisuutii fi tokko ajjeesuu sarpiraayis anaa hunan gootu tokkofleetiin dhiisa malee. Hayya gaafiin yoo dhugaadhaan waan ati jette kana ammaan tana ragaa itti qabdu hin beekneen jechuun yaadaa fi amma hadiisaa fi quraana keessa wanni gartee yaada duraan jiru san Numruud gartee nama jiraadha fidee tokko lakkisi ta'ettuu fi ammoo dhugumaan kaduu haasi ta'ettu ragaaleen agarsiisan gartee hadiisaa quraana keessa yookaan ammoo amma kana himtetti sadarkaa gartee meedikeeshinaan jirre sun dawaadhaan nama san firiis godhuu danda'anii san ammaa gartee nama firiis godhuu nama danda'amti. Gaafas jiraachuu marti maaliif qaroo mana san uummata kutee waan taateef kana qofa immoo ragaan kee kabiraa hadiisaa quraana irraa onis deeggaruu ni jirti ta'ettuun barbaade. Bara hadiisaa fi quraanni miidiliisti qofa irratti hundaa'e. Nalleen ajaa'ibini. Nalleen ajaa'ibini. Waan akkasii ammarra guddaan waa'ee Chaayinaa irraa haasa'u dhagan. Nabiyyi Chaayinaa yoo gaafatte hin jiru. Nabiyyi Hindii eessa jira yoo ittiin hin beekan. Nabiyyiin gartee Afrikaa eessa jira yoo ittiin hin beekan. Nabiyyiin Mongooliyaa eessa jira yoo ittiin hin beekan. Nabiyyiin gartee Rabbiin ammoo walaqad ba'atnaa fi kulli ummatin rasuulaa jira. Way shakkii qabnaare. Seenaan hundi bakkaa fi naannoo eesii qabdi. Seenaa hunda Sheekh Ebaluu fi Ustaad Maarreen nu haa katabu jechuun hin taasisa. Balloodha addunyaan tun. Seenaalleen balloodha. Qorachuulleen akkasumatti hedduu nu barbaachisa. Quraana keessatti wanni maateetti kun ni jira kan jetteef yoo barbaanne argachuu hin dandeenyu. Ammoo quraanni hintii nu kanna yeroo hunda. Hinti hoggaansi hin jedhu waan san afalam yasiiruu fil ardi hin jira. Fatakuuna lahum quluubun yaaqiluuna bihaa. Dachii irra hoggaa deemne wahii agarra. Wantoowwan kanaatutu akka nuti gama rabbii dheeynu nu godhe jechuudha. Hintii nu kanna quraanni hintii tana jala deemnee arkanna. Wannummaan ati mantiqiyyan hoggaa akka aqliitti ilaaltu. Aqlii hoggaan jiru inni aqlii jala deemaa jira. Lakki silaa miilaaniin deema yoo aqlii jala deemu. Afalaa yaaqiluun hoggaa jiru quraanni aqlii kan fayyadamuun wanni godha. Laal namicha tokko gadhiisee namicha tokko ajjeesuun waan sarpiraayis nama godhuu miti beeka. Akkuma namatti jechuudha. Ammoo Nabiyallaa Ibraahim Rabbi arinii kayfa tuxyi ilmawtaa jennaan. Qaala awalam tu'min. Hin amanne hijeen. Balaa walaakin liyatma inna qalbi. Deen qalbii isaa keessaa akka shakkiin dhufte beeka. Wanni sana anaaf ati keessaa shakkiin fiddu tokko ajjeesanii tokko godhiisuu jechuu sii galee. Tanaa wajji wal qabatti yaa akkas. Taatee hordoftoota keenya asumaan gaafii ammaan tana gaafannee deebisaa azaamsaa nuu kanne kana osoo zaleen an jinjee difama.
deebisaa amma inni kana dhaabbanne fuuldura qorannoo goone nama biraatti kan rafinu taati. Qabxii tanaasiin bira kunna qabxii reefu ta dhufaatii nabii isaa nu deebii. Eeyyo dura nabi Allah Ciisaan alayhi salaami nabiyyi mucjizaa ajaa'ibaa kennamedha. Nabiyyi gartee osoo daa'imaa فأتت به قومها تحمله أمتا سيت تقرتي بعد التيت الأفتي وخا خايتي هقا أركان اتلفنان قرتي إسي قافتي يا مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية مال جتي إسينا تشبودا وهاتيت اللي وانا ما بدان تري أبي اللي وانا ما بدان تري مالي أتك أن يمانا تنوفيد خنجا فاشارت اللي قبت لات دائم تجمتك قبلات قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا جانك حسبو كشنا نقوتا أكمل نما قرتيغنا أخجرو مهدي يجون نما قنا دائما أخجرو أخخيخ آياتي دي مجرتو أكمل دب سنون جتا جانين أجواز تعالي دبت نبي الله عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أجائبني ممتا قبت دبك ستي نبي ما صار قابانا يتشفديتي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وإنما آية خنا في النف موضوع بك خنا في وجعلني نبيا نبي ربيتي ورسولا إلى بني إسرائيل جاء آية براقي ستي رسولا بني إسرائيل قفت ترقب بيخي نبرا تقول تنرقب أمونت رسول ما ساء من نملي رسول ربي تهولا أمن نملي قم خينية تنرقب نني نعم سيرا ساتي منو دركمان كم سيرا ساتي بلو درقمان كم نجتشو دوبا نبي الله عيسى بنو إسرائيل كيساهو بر بني إسرائيل قوتو في نرقم هولا تاخد لما قفا فرقم بر زمن مساسا كيس يحيى نس جرا بر نمني انك خنا كم وبچ دد نبي الله يحيى نس زمن مسن كيس جرا زكريا نس زمن مسن كيس جرا ولي قال له مالي غراغرمان osoo isaan hundinuu nabiyyummaa qabanii ganduma tokko keessa waliin jiraachuu jennaan waan adda addaa qaban feelii adda addaatitti isaan nabiyyi ta'anii jiran inni jara hanga tokko qofatti ergame duba manxaqiyan amma akkuma aqliitti yoo kallaallu taate nuti nabiyyummaa isaa amanna malee zamana nabiyyummaa amma keessa deebi'uun isaa maal nu fayyaddi dhugaadha tun deebuu isaa gartee waan seera isaatii wajjin wal qabatu miti seeruma gartee ummata Muhammad keessa Quraanaa fi hadiisaa jiraami yoo gartee seerri kun ni deebi'e jee ni deebi'e itti buluuf dirqama qabna seera nama Muhammad kanatti faayidaan bakka tana jirtu bakka tana jechuudha akkuma nabiyyummaa isaa amannetti nabiyyummaa isaatis Quraana irraa dhageenyeeti hadiisa irraa akkasitti amanne ni deebi'as akkasumatti gartee hadiisaa fi Quraana irraa harkannaan amanuu qabna jechuudha faayidaan isaa kan jirtu taate jechuudha. Kanaaf bakka tanatti waa'ee deebuu isaa hundi dubbannuuf hadiisaa fi Quraana keessa jirtidha. Ati kam jetta bakka tanatti? Quraana keessa mee bakkuma tam nabi Allah Isaa deebi'aan eessuma jirti. Mee eessuma? Mee bakkuma tam? Quraana keessa ragaa hedduudha kaasanii ulamaa'ii nama dura dabarte Quraana keessatti suuraa Nisaa'is ni kaasanii Aali Imraas ni kaasanii ammaasis nabii isaan gartee jalqabumaahu rabbiin ol fuudhee samii jira
deebi'eeti nabiyyummaa isaa fixataa jeniiti hadiisa mutawaatira nabiyyummaa fixanne bakka tanatti. ni deebi'a kajuunu fakkeenyaaf ni deebi'a kajuu ni deebi'aa qofa kajuu hadiisa mutawaatiraa jira. Kan warri gartee sayyaa Bukhaarii Muslimii sunan sittaa kun warri jahan kun hundinuu hadiisni sun sirriidha jedhanii itti amanan jechuudha. Warri gartee gurguddaan hadiisa muhaddisootaa fi namoonni beekaman sahabotaas namoota hedduutu itti amanii hadiisni sun amata 100 akkasiin lakkaa'amaa dhufe. Itti amanii jechuudha. Hadiisaa jira ni beektaatis hadiisa Abaa Hurayraa san jechuudha. Hadiisa san jechuudha kan amma namoonni warraa fudhachaa durirraa as dhufe. Amma guyyaa keessaa kaanee hadiisa san diduu maaltu fidee hadiisa irraa ka'eeti akkaataa gartee hubannaa quraana keessaas bakka jirtu jira. Ifin quraana keessatti wakaalan kan jettu san bakka quraana keessatti wakaalan jettu isa areeda baasee gartee isaa guddaati jennaan osoo xiqqaati inni xiqqatu amma 30 akkamii arri akkamii baasaa waan jiru jira jechuudha. Kanaafuu ammaa miti gaafa deebuu san baanaadha. Si galtee? Tole. Gaafi bareedu dura ayata quraanaa tokkorraa hin seegan. Nabi Allah Muhammad صلوات ربه وسلامه عليه رب القرآن خيست نوه مال جاء ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فكتنا جلنا قبل يوم تكتن ديسن وخاتم النبي نبي الرابوداتي ريفو مالجي نبي الله عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. نعم. أمو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مالجأ وخاتم النبي. ما كان محمد نبي محمد واهنتاني أبا أحد من رجالكم أبالي ديرتي سنيت القرى وانتاني المديران قوي تقول ولكن قالوا أمو رسول الله إرقم الله وخاتم النبيين إساني نبوما ختممتيجو أكم جتشو نبوما ختممتيجو ولا خدور دبريس ولا خغنا أفلين انجري نبوما إسان ختممتي جتش قراناتي وير والخلافنا انقلاب أتشنا خايد أماس حديث ريفوتي تسانيتين سيدي بي حديث غرتي أبي هريرة راودي فمي كان بخاري خيسة جرو حديث خم لما في لبا لما في ديدامي لما يوندو غروبا مي حديث دفو درتي قرآن ردي بي قرآن خيسة سورة نساء وين من الكتاب خجو آية سن نفيخي مفسرتوني أكتاتي غني جرا آية برا غرتي زخرف كيسة اللي وإنه لمن الساعة خجو ayata lamaan san ammas gartee hin dhufuu tana guu jennu fakkeenyaaf jalqabumaa hudduu hobbaafatee nabiyyummaa fi waa hundaa'u lamada deebi'ee walitti gartee jiraatee itti duun jiru jechuudha moo yanni kee haganatti dhufte jechuudha moo deebi'eetuma dhufa nabiyyummaa sanatti hin deebinedha ta'etu nu deemta ayata quraana wajji wal nu qabsiisi. Eeyyo. Ayatni quraanaa suuratun nisaa ayaa 159 achirraa neegaru wa qawli
قتلنا المسيح عيسى ابن مريم جتش إساني إسان جأن سنوتي إيسا إلما مريم أجيف نجر راجع رسول الله وما قتلوه وهن الجيفن وما صلبوه وانيس فنب لال وانا جائبا بكتنا ناقبر وما قتلوه وما صلبوه جتش لما كان قبر لك جلوتي هنديدا ولكن شبه له قروا الرت والفكي فمي مالي ونر والفكي فمي يكون مالي ورغري مال جان غرباتكو اتي اول ارغانيتي تي غربان كن نبي الله عيسى فكاتي اسان فوديني غربا كنا فنسني غربا سان غرتي ربين بكر رابوسه نبي الله عيسى فودي خوتي جاني غري نمو مال جا لكن نبي الله عيسى ما فنسني اكس غدني غرو مو هندون دو اتفكاتي مليه جان انا مو قولي جرالتشو اكد نبي الله عيسى ندو انين كيسا فرد وما قتل ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه والرخي سوى الأبي شكيت أن قام يسان الجرايتو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن يوغرتي سيتي جلا خندي من تحملي وما قتلوه يقينا أما اللي بكي قدان كويش ماركي المنامات تاتي أفتو وما قتلوه يقينا ويقينا نجيبني كم جيتشو akkamitti ajjeesanii jiranii waan jiru warri garii lakkiin ajjeefne jalaa badee biyya indiyaatti awwaalamee jira jedhan tanallee guututti isiniifitu jiraadha inshallah qabrii sanii wajji manni indiidha maal akka jedhuuni fuulduratti jechuu mawduuca bal'aa keessatti وإن من أهل الكتاب أما أست لفنقا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أهل الكتاب وقاج النقانا نبي الله إساني نيو فرقا إساني فورا الكتابي أهل الكتاب كن أكجر لمتين الرافتنك يهودا في نصارى دوغا يهودا في نصارى أوكي يهودا في نصاران وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته والرمدور دبري بانمو والرقافة نلفوب بانا وإن من جتشون بيخي all of them جتشونا all of them إلا لا يؤمنن به قبل موته أما قابا كتنتي واني قدان نتي أسرت الأبنى لالو آية خانا خيستي فولاني قبل موت عيسى سنجان نبي الله عيسى دؤدرتي سنجان وإن من أهل الكتاب مال أمن اللتشو ورخان هيا عيسى أما فكين في يهودانا كم جتي عيسى ديك على دايت مال أمن وديما هيا عيسى نمني فني فميسان برتي أبارسك أباو يهودا برتي إسان وفرا كتب بيجي لسي يهودا لما مالف جامته بكتنت مالف نصارى كفو خيسا فلتا أهل الكتاب نصارى كفو مالف خيسا فلتا أستيو غا قد ديبيني لالو ورّي غرتي نبي الله عيسى أبارسك أبا فنمني فني فميدو أبارسك أبا جئو سن يادا سنيس ورّي غرتي لكي نوجتش دوئي مداني عالم كينيا جئوس لتشوتو إلا ليؤمنن به قبل موته جدون أي قبل موته وصون دون رقابها هاي ونبي محمد نبي إيسا الدنون بافني دنوباس دوبا نبي إيسا نمني نبي محمد الدنوباس انجرو قرآن خيستي نو دبته إني دفع الدنيا فون إرقمني أمني نم إرقميك ورّي أفان إساني أفان آرامي دبتو أما نما كما دبلا منجين الدنيا مراو واتك إشو تكاجر الدنيا في تيبي أجتشو مال جتشو إني غندتك كاتوكو سنو أمتان كاتوكو في إرقامي إلا لا يؤمنن به قبل موتي جتشو قبل موت هذه اليهودي جتشو أو نصراني مال أكا إني فني فمن أكا إني قرتي هن أجي فمن الكسانيتين أكا إني المديك آلان تهين أنقا أمناني جتشو أنا كستين أقلا أجيبني جرتي أمتى warri biraallee amma kam jaan illaa la yu'minanna bihi kana qur'aanatti deebisa. Nabi Muhammad ka deebisullee ni jira. Nabi Muhammad ka deebisullee ni jira. Illaa la yu'minanna bihi jechuu kana. Kanaafuu ani warra gartee Nabi Allah Iisatti deebisu san keessan jiru jechuu.
namicha sanitti jetteeti namicha sanitti deebifame namicha ajjeefame. Lakki an yeroodhaaf amma nabiyallaa Ciisaan fuudhaminsa fuudhamee akkatti fuudhames Allahaatu beeka. Ammoo nabiyallaa Ciisaan ol fuudhamuu isaa Rabbiin nu himee jira. Na'am. Darajaa fi qaama inshaallah adda baafna yeroo biraatiin adda baasa. Ammoo inni akka gadi hin deebine dhibbaa dhibbatti ni namanaan. Arja parsantii 99% akka darajaan isaa ol fuudhamtee namana. Yaa. Okay. Gad deebuu isaa irratti haa deebinu. Egaa gartee ol fuudhamuu isaa beekte deebuun isaa ammoo ati takka ka dhiyeessite waa'ee gartee nabiyyiin Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaami Nabiyyiin isa boodaati. boodaati. Isa booda nabiyyiin hin jiru gartee wanni nabiyyaan booda deebuuf hin jiru jette. Ammoo akkaataa gartee Yoo tafsiironni isaa deebi'a kan jennu taate ayata kana Quraana keessa haquu qaba. tafsiironni biraa ammoo akkaataa gartee tafsiirri jiru hundi yaada kee kan deeggaru yaada kan deeggara ni deebi'a kajuu. Bakka tanatti waan takkan si gaafadha. Mufassiroota Quraana fassaru kana Rabbi fassaraa isaaniin jee. No. Eenyutu isaanii Nabi fassaraa isaaniin jee. Dubbiin akkana qofaa miti. Madduma beekumsaa wooma gartee beekumsaa tokko fakkeenyaaf saayinsii takka naafetti saayinsii mukaa taatu citaa taatu waan naafetti dhiyaannee gartee beeknu takka nurraa eegaltee deemti. Namni biraa dhufee gartee bal'isaa deemuu danda'a. Waan seera dhaabbatee hubachaa. Ammoo lakkumatti dhiyaatuuni ilmiin akkaataa itti dhufte tartiibaan deemaa dhufte. Innaawaa yoo gartee amma tafsiira akkasitti kamisan didduu deemne hadiisatti deemna. Hadiisas didduu deemne akkaataa dhufeessa quraana didduu deemna jechuudha. Maaliif? Akkuma hadiisni dhufetti akkuma quraanni dhufetti naafatti dheeyneen finne deemaa dhufe. Walitti dabraa jechuudha. Dhaawaataan. Dhaawaataan dabraa waan dhufeef akkaataa dabraa dhufe kana yoo didduu eegallee wama fedhe didduudhaaf qophiidha jechuudha nuti. Quraanni kamitti dhufe ni bira ga'e. Tungaafi biraati Nabi Muhammad ergameeti irra naadheeta. Wanni jeef yoo gartee waan mufassirtoonni ja'an kana osoo gartee ragaa dabalataa biraan qabaanne faalleessuuf deemne waan biraas akkasumatti daa osoo deemnu ni fagaanna teettuuf hin siqaase. Tagartee akkaataa quraanti dhufee zibiraatti deemne sagantaa biraa godhanna. Pointii mufassirtoota abiyyaatti wal dhabuu numaati miti. Maaliif ragaan Isaanumaan wal dhaban rakkoon qabu tun. Isaanuma jirtu beekama wal dhabanii namoonni akkaataa jettu kana jee amanu amma duras jiraachuu mala gartee ammoo hadiisa deebinee dhufna hadiisa reefu si kaayisanii maaliif ta'u quraana keessatti uwwinee jirra waan taateef jechuu gamni jiru. Ta hadiisa sanitti deemi hadiisa Abaa Hurayraa san keessatti akka deebuu ifa kaamee jira jechuu bal'ifamee. Gaafa deebii hunda maal ka'uudhu waa'ee gibiraa hunda hadiisa kana hoo akkam goona. Hadiisni dhugaadha. Hadiisa Bukhaariiti. Muslim keessaas akkasumatti jira. Walladii nafsii biyadihi jedha. Hadiisuma kana qaceelloon na wajji dhageeffannaan dubbiin isiniif galti. Walladii nafsii biyadihi. Isa lubbuun tiyya harka isaa jirtuuniin kakadhaa jedha. Layuushikanna ni dhiyaata an yanzila fiikum ibnu Maryam. Ilmi Maryam isin keessatti buufamu gabbu'u hakaman adlan murteessaa haqaa haala ta'een fayaksiru saliiba ummata gartee saliiba warra masqalaa kanaas cabseeti mana isaaniitii fi hunda diigee jechuu wayaqtulu lkhinziira hunaa almarbatu lfaras asi bakki farda keenyatti hidhan. Nabi Allah Isaan gaafa gaddee buusiin jaan shari'aa Nabi Muhammadiin bulchaa. Akkasuma akkasii miti. Shari'aa Nabi Muhammad keessa booyyee ajjeesuun eessatti. Booyyeen amantii teenyatti haraam. Hin jaadamtu. Rijjis. Waan fakkattuudha. Garuu immoo ajjeesuun eessatti. Nabiyyuun rahma. Nabiyyi rahmataati jechaa booyyee ajjeesuun shari'aa Nabi Muhammad keessa eessa jirti.